Biratti hin galle numaatu ollaa walitti deebi'ee wal bare waa takka illee hin qabdu tana hin yaadina tana madaa obboleeyyan keenya kan biyya alaa jiran har'aa asirratti hin argamin gammachuu tanaa jecha nu maddii dhaabbachaa turtanis galatoomaa galatti fufna amma dubbadhu malee khabiraa kan wafatu jira tottolfachaa jira dhufuudhaaf ilmaan umbannaa warri bati Sari si kebal mo kebal. Bulan kenya di kebal. Oromumma tokkummaan teenya haa jabaattu, haa wal quba qabaannu, haa wal too'annu, aniyyaatu waan sana qabdi. Waan sana akka dhiiftuun barbaadu. Waliin barbaadu. Bakkuma galtetti nagaya taatee jiraatti. Nagayni sun hoggayyuu jiraachuu qabdi. Wal barbaaduu yakkaa miti. Wal barbaada, jaarama, wal quba qabaadhaa, wal too'adhaa, waan tana arrarraa eegaltee akkatti fuftanii hin jaa. Nagaya feena. Nagaya miti. Nagaya feena. Nagaya feena. Nagaya feena. Mootummaan teenya. Teenya moo teenya? Teenya. Hangalinii fi saasii galtu. Haa galtuu fi nuti har'a hiree sana akkitti arkanne mootummaan tun waan teenya taasise. Gowwaan keenya malee nu duuluu fedha. Hin danda'u immoo waan mootummaanis teenya taasiseef jecha waa takka gufuu takka ta'uu hin danda'u. Kana beeknee hundi keenyaa'u khabiraa akka heera Oromootti maal jedhan waraabessi heera keessa jiraa jedhan gaafa Oromoon heera tumatu aboo nagalchaa jedhan isaaf jinniinis hayyee jettee Oromoo mari'atteeti aboo maaliif nu barbaaddee jennaan waraabessi waan qushasha ugarraa nyaata lafa hanaanaa isinirraa fixa. Heera keessa galchaa jedhan amma guddoorraa hin dhage. Jinnicha hoo maal jedhan nagalchaa jennaan maaliifi aboo kasidite anaa qoricha qotaaf nagalchaa jedheeti heera galchaa. Kanaafuu bineensinis lammii teenya. Bineensi Itoophiyaa keessa jiru khabiraatu keenya lammii teenya.